raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa kibxataa, jimaataa fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'aatii 6 PM yookiin akka lakkoofsa Westerniitti sa'aa 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyaan alatti karaa toora YouTube'ii eejansii tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Eejansii burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoorraa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kana qabnu sin dhageechisna an biiftooditi. Godina Booranaa Mooyyalee Shawaa Barriitti daa'imni ganna 12 humna poolisii federaalaan ajjeefamuun barame. Mootummaan abbaa irree yeroo hunda uummata nagaa ajjeesuun beekamu magaalaa Mooyyalee iddoo Shawaa Bar jedhamutti guyyaa dheengaddaa dhukaasa baneen daa'imman ganna 12 ajjeesuun beekame. Gochi kunis uummata muffii keessa kan galche yoo ta'u, beepin sagalee uummataa ukkaamsuuf uummata nagaa hidhaatti guuruu maddeen keenya achiinuuf ibsanii jiru. Hambootti hiriirri mormii gaggeeffame oole. Rakkinni diigaa manaa, rakkooleen bulchiinsa gaarii, malaammaltummaa baay'achuun adeemsi haaraan ministeerri barnootaa baasu kan biyyattii waliin madaalle mirgi lubbuun jiraachuu fi mirgi dimokiraasii sarbamiinsi mirga namoomaa kutaalee Oromiyaa hunda keessatti hammaachaa jiru balaaleffachuu irratti xiyyeeffate jechuun odeessi keenya gama sanarra nuuf ifoomsaniiru. Uummanni hanga fedhe callisus uummata obsa isaa fixate diddaatti deebi'uu hirmaattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Salaale Onadharraatti waraanni mootummaa manaa fi qabeenya uummataa ibiddaan barbadeessaa jiraachuun barame. Manneen hedduun midhaan gootaraa 4 fi kuntaalli 50 ibiddaan kan barbadaa'e ta'uu jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Yakka waraanatu uummata keenya irratti gaggeeffamaa jira. Uummanni keenya biyya keessa fi alaa nutti hin callisinaa sagalee nuuf ta'a jechuun eeyyannoo isaanii Oromoo guutuu addunyaa jiraniif dhiyeessanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Cibraan hambaa aanolee guyyaa kaleessaa amajjii 11 bara 2025 Arsii bahaa aanaa Asakoo fi Jejuu keessatti diina maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate uummata nagaa hiraarsaa turte haleeluun injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu beeksisee jira. Bifuma wal fakkaatuun irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Birgeediin Faana Eebbisaa Addunyaa amajjii 11 2025 godina Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Jaangiraa seenuun mooraa PP dhukkee irraa kaasuu beeksise. Gama meeshaatiin kilaashii 16, hidhannoo 16, rasaasa bireenii fi rasaasa kilaashii ija hedduu akkasumas qophii waraanaa irraa dhuunfachuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Amajjii 2025 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee Birgeediin Caffeetumaa Cibraan Malkaa Hawaas kibba lixaa Shaggar aanaa Walisoo bulchiinsa magaalaa Garbootti tarkaanfii laalessaa moonaa diinaa irratti fudhateen du'aaf madoon adabee jira. Lola ganama keessaa sa'aatii 3 walakkaa haga sa'aatii 5tti godheen murna waraana faashistii PP magaalicha maddeeffatte uummata darartu irratti tarkaanfii fudhateen 17 du'aan yoo adabu 13 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa qawwee AKM 6 dugda diinaa irraa hiikateen galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godheera. Dabalataanis hidhamtoota siyaasaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo ji'oota hedduuf waajjira bulchiinsa magaalaa Garboo keessatti dararamaa turan mana hidhaa sana cabsuun nama 14 baasee jiraachuu nuuf beeksisee jira. Akkasuma guyyuma sana amajjii 7 gara galgalaa sa'aatii 9 hanga sa'aa 11 walakkaatti kibbuma lixaa Shaggar aanaa Sadeen Soddoo magaalaa Irbuu Culullee keessatti tarkaanfii laalessaa kaambii waraana faashistii PP irratti fudhateen waraana diinaa irraa 21 du'aan yeroo adabu 16 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin qawween AKM 7 fi hidhannoo duddaa 2 irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof godheera. Madoon waraana PP magaalicha keessatti haleelamte kuni haleellaa rasaasa waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu dadhabdee kun gara hospitaala olaanoo Sabbataatti fe'amee akka turte odeessi gama keessoo diinan nu qaqqabe ni mirkaneessa.
Shaggar aanaa Fantaallee Araddaa Xuxxuuxii Hambii Yimiruu jedhamutti waraanni murna bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waliin qunnamtii qabdu jedhuudhaan hawaasa mana hidhaatti guuranii beelan dararaa jiraachuun barame. Haaluma kanaan amajjii 2025 halkan gara amajjii 7tti bari'u namni Baqqalaa jedhamu tokko beelan Hambii Yimiruu keessatti du'ee buluu isaa maddeen irraa mirkaneeffannee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee keessa socho'u tarkaanfii isaa amajjii 7 fudhateen hidhamtoota hiiksisuu beeksisee jira. Magaalaa Matahaaraa irratti leencichi itti seenuun bakka diinni uummata walitti qabdee dararaa jirtutti afuura kutee 3 du'aan yoo adabu hedduu madoof saaxiluu beeksise. Kaaba Walloottis ijoollee warqituu warri onneen sibiilaa zoonii kaabatti duula taasisaniin diina hedduu adabuun hedduu hidhannoo irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhuu beeksisanii jiru. Gujii lixaa aanaa Sarroo Burgaaditti waraanni bilisummaa Oromoo diina adabe. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba koonyaa Gujii lixaa Oona Surroo Barguddaa ganda Dambii Bakakkoo jedhamutti amajjii 10/2025 guyyaa keessaa sa'aatii 6 walakkaatti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen 4 battalatti du'aan yoo adabu 3 ammoo madoo hamaaf saaxilee jira. Waraanni PP Asoosaa irraa konkolaataa 8 baatee Ona Qondaalaa Eddoo Addaa Qashamboo jedhamutti keessummeeffamte. Godina Qeellama Wallaggaa Ona Gidaamii Eddoo Addaa Qambarrii jedhamuun beekamutti lukkeen PP Qeellama irraa konkolaataa 3F3 deemtu haxxee leencichi hidheen daaraa botoroo ta'uu woboon beeksisee jira. Walumaa galatti guutuu Oromiyaa keessatti bobbaa waraana bilisummaa Oromoo milkii fi hojii boonsaa hojjechaa jiraachuun ni beekama. PP sodaa nageenyaa irraan kan ka'e Finfinnee fi naannawa Finfinnee diroonidhaan eeguuf murteessuu odeessi keessodha nu qaqqabe ifoomse. Haala nageenyaa to'achuuf dirooniiwwan akka bobbaafaman eeramu. Humni waloo nageenya haala nageenya magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee gamaggamuun kallattii fuulduree kaa'uun ibsameera. Waltajjii irratti Komishinarri Jeneraala Komishinii Poolisii Federaalaa Dammillaash Gabra Mikaa'el hojiileen ittisaa yakkaa sadarkaa olaanaan hojjetamaa jiraachuu himuun yaa'insa tiraafikii fi haala nageenyaa waliigala akkasumas sagantaalee gurguddaa to'achuuf dirooniiwwan kan bobbaafaman ta'uun iccitii keessoo PPT nu qaqqabeen beekamuun danda'amee jira. Gaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jira. Qophiilee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Thank you.